jira I don't know malakate dhaqaati repost godha viidiyoon amma hojjedhe share duit akka gootan kabajaan isin gaafa Oromoota kutaa 11 deema share duit godha gargaarsa guyyaa saftii kan xumuraa waan goonuuf deemaati share duit godha hundi keessanu galatoomaan isin aboona matu riyaala 52 nyaatamee san qabsoorra jirra maki asuma dhaginu sittin gabe anis ni madare marri qabsoo xeeyes ni madati maaltu maalte eenyu nyaadame bannaataachu taballu maan ነው كيت نو وديت نو جدتي جدا جرا ما وري جدا نمني كاما قبدن جدا نمني كاما قبدن فاتي اتي واجد جدا جرتا مال سجاج نمني جدا جرتان كاي كاما قبدن لا كوزو كبريزا ديراتا ودالان اسني موديتر غوتو نافين كني ساعتنا خن ميلاليتي غوتو ما قبدن مال غورد خانا ما قدر بوس خانا مول سينسوس نيكبا انو دربو نيكبا سلا ايه نكابو والله قفت obboleetti salaamuu kan jedhamu mucaa jimmaa tokko beekta anchi maame darbo bakara goote monitor naakan jetta gade salaamuu kan jedhaniin beekta obboleettiti kan maallaqsi jalaa baden baan maame wajjin qabsoorra jirra bar haqarmaa barbaadaarra nama tokkollee hin beektu ati jidda keessaa waan takka hin beektu anna makara ke namare namni beeku tokko jiru kara amma baase to moome jittuun kan namni beeku waan beeku tokko maaleesh mana obboleessa keetti iyyuu darbamaa ati arsi bar joollama keenya arsi jechi kee warra ganda keenyaatu ati warrum isaa keessanii bar namee jirra jirra birqii ta'e miti mana obboleessa keetti nuti iyyuu darbamaatuma ooltaa maaleesh pirezidaantaachi aboo namni jiddaan jirtan ummata namni jiddaan obboleetti waan beeku tokko jiru bas bahee dalagadhee galuu malee waan beeku tokko jiru amma kanaayyuu jarmana mubarak badhammaan keessa na seessa dhiyoo ta'an amma eenyu intaloon tun onnoo jirtii miti usmiyye usmiyye aboo bilee asirraa nama raggatu isin nambar waani osoo isin maale idan intaloon riyaala 52 nyaadhamte wallahi nama gaddis 52 nyaatamte kana durbiyye janaajjana irraa nyaate moo sawwaaqa nyaate jaarsa madaami turaa furate arabni moo akkasitti kan waan duriyye nyaate saabar duriyye nyaate nan dhiisin jechuu deebaawwan aboo nama iqaamaa qabu kana makara karu shortaan arabatti fiduu danda'u hin beektu ati namni qaamaa qabu toora sanuun dhaabata boon sodaata umman daandima sanuun hojjettu qoy mallaqa kana isin waraqaa way qabdi waraqaa eenyummaan qabdu namni qaamaa qabu obboleesso nama araba karaakkaruu dhiisi kaanuu karaakkaruu sodaata warri namni akka warri qaamaa sodaatu hin jiru bar biyya kanatti majhuul furmaanni wallahi majhuul amma kana maulana baasu jechuudha rabbi akka isii agalchuuf jedhanii du'aa godhuuf malee kana maaltu fuudhuu danda'a. akkam Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. tokkoffaa irratti hojjetteetu waraqaa eenyummaan qabdu jedhe lammaffaa irratti mallaqa kana madaamii bira dalagattee nyaatamtee beesin. madaami bira dalagattee nyaatamte hiriyaa isii garamii walitti qabde baabii ergituuf itti kenna 50 kana guutuu isiin fayyaa qabdi moo xalamaa bira dalagataa arti moo kaachitti walitti qabduuf nama barraa jiruumi aboo akkasii miti usmiyye ayyee akkamira iidaf ijaazaa bu'uudhaan ayyee ni jedhe iidaf ijaazaa bu'anii hiriyyaan isii biyya dawwaltee mana miliyeena 2 argeef warri mana miliyeena 2 bitachuuf isin 52 qabdi hiriyoota ofiit irraa waan hafte itti liqeeffattee maal 25 qabdi hiriyoota ofii nama 2 biraat irraa liqeeffattee 52 tanaan biyya naa ergi jettee itti kennatte arabni 52 mi 5 yoo sirraa fuudhe wallahi isin ergu amma yeroo amma kana keessatti ittiin kennine gaa maan an ficcisiifne ati
Tun immoo birrii 52 san fuutee biyya erguu fi warra erguun dubbattee akka isin jettutti ka warri kijibdhaan jettan. Waan irraa fuute miti. Jidduma kana gilee isin gaafattee wal gubbaa galanii warra erguun gaddeebitu ganama xiqqoo ofirra gatteettee raftee ka halkan janaan kun jira lafti daaminaamin ganama warri itti dawwale dalagaa deemte. Edaa isin birrii akkuma boorsaa keessa keetten dagattee deemten dagadhee deemanii jetti mana madaam. Egaa achi keettee boorsaa keessatti of argitee madaamin eshaadaa jetteen. Amaanaa namaati jetteen ammallee dhaqxee achitti ufimte birrii itti argisiifte. Achumaan taaksiin hawaamiin galaa jennaan taaksiin asin dhuftuu oobariin hin dalaguu jetteeniin galchuu didanii lafarra argitanii gaaf kaan xiqqoo ture namichi birriin na jalaa bada way argitee na hin argine quraana filisii kakadha kusummu quraan naan jedhee jette astaghfirullah naan jedhee morma fudhee na qabatee qubara na ijjete birriin harkaa fudhatee jette na tume. Amma galtee moo mana mataa misan jirti sen? Amma galtee mana jirti ka mana ijaasa? Nagaatti mallaan isin jiru osoo akkasitti. Hikkoo. Wanni fidiif qeerroo asaasaa itti sheer godhii fi fidii fi innis ijoollee hedduu jiraas koominitii jiddaa keessa qeerroo asaasaa laaluu fi danda'a. Lookeeshinii mana sanillee yoo ka qabaattu taate. Salaamu alaikum. Sheer godhii fidi isan beeyta. Ati jiddaan jirta? Asli ama waa'ee sinaa soitan kana isin jala taa'ee isin dhageeffachuu jira beektaa. Namni asirra yoo seenan namni hundu yaada dhuunfaa ofii kennatu. Deemfoo xiqqeerratti dawwal. Dhageeffadhu. Ina waatu jira beektaa asli biyya kana maaltu jira beektaa. Mucayyoo yoo rabbi baasee malee akka namni hundi yaada kennatu kanaa jechuudha. Qoy fardi waan dhiitaa mi kormaadha fardi dhaltuu miti. Okay. Kormaadha. Ila jara kenna hundi keessanii akka yaada kennatan kanaa miti haala Saudi Arabiyaa keessa jirtanii ni beeytanii. Warri qaamaa dhaqee akkas haa godhu maali dubbichi akkasii miti. Wallahi ni ulfaata. Biyya kanatti arabni mallaqa gana gahu sirraa fudhattee miti riyaala shayyoo sirraa fuute arabni siin deeftu buleewwan kisha. Dhiisaa dubbiin fakkaanne naasayina. Mallaqa kanatti baraabara mallaqni kun osoo ijoolleen jala hatte deebi'uu danda'a. Garuu mallaqa kana namichi giddiidhaan harkaa fuudhee miduraa beekee fuudhe haraamedha namichi. Wallahi in deebisu yoo rabbummaan nasiibuma garteef malee. Yoo ofiitti irraa bayanii poolisii itti fidan wallahi in deebisa. Na'aman. Ila tokko asli ila maasi fakkaata tokkoffaa. In kaadaa bara in fudhatu namichi kun dhageeffatu. Fuudhan jedhuun ragaa takkan qabdu akkamitti waan kana gaafachuu dandeetti isin? Amaartitti bira jira shaqaalaan lama jira mana keessatti amaaratu jira. Shaqaalaa jettu takkitti ragaa ittiin baatu nama nan kijibta. Koi lookeshiin mana sanii qabdi micayyoon. Yoo micayyoon lookeshiin mana sanii qabaatte warroota jidda keessa jiru namoota iqaamaa qabu ni gaafannaa fila. Warroota jidda keessa namoota iqaamaa qabani yoo micayyoon lookeshiin mana sanii qabaatte nin gaafannaaf yookaan yoo lookeshiin hin qabaanne arabni siin beeku jetteen siin waraqaa hin qabne namni iqaamaa qabu biyya kana obboleessa kiyya mallaqa si gaafatuufi miti dhalaa takka arabaa yoo mashaakila oli godhe dhaqee balbala sanii hin fuudhu dhugaa rabbi wallahi dhalaan takka mashaakila arabaa oli goonaan balbala sanii dhaqee hin fuudhuu siin jedha mallaqa si gaafachuu miti. Kanaaf obboleettiin yoo danda'ame namoota iqaamaa qabu achi keessaa barbaannee fi karaa akka faayizaan jessanii yoo mokorame malee danda'amallee natti hin fakkaanne. Kana roso waan danda'amuun asumarratti fala keettaniif waan jedhu barbaadas hin danda'amu akka kanatti. Meeti ko ijoollee jiru. Birrii gargaara jettanii bushattii lama awwala Oromoo gurra jettanii. Laalasni bucattii yeroo awwalaa san silaa osoo wayita mallaqa irraa fuudhanii gad darban san gadi baatee iyyitee achitti shurdaan kan itti dhuftu taate xiqqishuu isii karaa saniin argachuu dandeetti garuu amma baay'ee ulfaataadha rabbummaan yoo laaffisee malee namnummaan akkasitti ofirraa ba'eetiin araba sanitti illee dhaqee gartee waan kana hordofeetiin fuusisu yoo rabbiin nama laaffisu taate malee. Amma meeqa walla geeffannu ijoollee re'ee keessaa walitti guurtee namoo wannan baay'ee miciyoo ati keessaan naqun namni nama safaraa Itoophiyaa keessa achitti itti gaafatamoota wajjin wal quunnamsiisa akka dhaqanii si baasan warra wal beekaniin warra jajjabaa jechuun ati mana san beekuu qabda lookeeshina mana sanii warri safaraa hin turnaatee maali safaraan Suudii warra re'ee eeguun geettu burqaatis akka nama Suudii hin beekne godhatte.
Akkam safaraa suuqii kam hin geesse wanni akkanaa isii jirti. Ijoollee aarsite haala biyya kanaa keessa jirtanii beeyna. Dhageeffadhu adeeroo biyya faranjii ta'e. Eenyu obboleessa haala biyya kanaa keessa jirtanii beeyna. Asli gaazii sirriitti lakin oobsaa dura. Aboo laal dhageeffadhu ani jaalladhu waan akkana kana nama kanan jaalladhu nama waan barbaade yoo ta'e tokkoffaa irratti nama dalagaa nama beekullee jaalladhu. Abeebi waan akkasiisan amma boodatti itti deebitee mudgodiga maaluma. Re'een hojiidha anis dalaguun ture hasanirraa hamaatis ni dalagaa namuu dalagaa ichi qiyya baadiyyaa nama jiru nama keessa magaalaan beeku. Kun wallahi dhageeffadhu burqa. Ani doktor isin argitan kun gaafa dura Suudii dhaqu gaala maaliif dhiyoo macarrashaa kana galagala as jiruun biyya Itoophiyaa na wareersite gaala qaxaramee ganama jechu gaala ollaa guutuu gaala torbatti qaxaramee gaala addaan ganama lakkoofne gaala ganda guutuu gaala afurtama namicha galchee gale wallahi min siraa kono doktorri guddaa waggaa siraa kuburno attaaka bidu amara ko amma karaa dhugaatti adeeminu toronto maallaqa dhabde maalinni kun maallaqa guddaadha maallaqa yeroo safaadhaaf akka safaatti harkatanii miti amma kuma 50 harkachuu jechuuf dalagu jechuun akka malee ulfaataadha. Kuma 50 obboleesso birri Itoophiyaa miliyoona tokko kuma 700 ijoolleen koomenti yaadatu. Warra community warra biyya san keessa jiranii warreen safaraa keessa hojjetan warreen hariiroo wajjin qaban keessaan qunnamne akkamitti halli akkamitti maallaqa kana akka harkachuu danda'an goonaa fi awwaniin hin joofama micoon yoo bilbila sii keessaan ergite wanti walitti hiine micootanaan rakkoo akkanaa keessa jira. Akkamitti safaraa wajjin walitti kadhatan akkamitti warri jiddaa'oo kan safaraa kanaa wajjin akkamitti hojjeta dameen bakka sanii akkami haramiin gaafachuu dandeessi isiinis nama seeraan isaatti ilaalatu akkasii kan akkamitti harkattiin waan gaafatani mootummaa akka malee sodaatti Suudiin warri Suudii shi'ibiin Suudii mootummaa akka malee sodaatti waa'ee mootummaa akka malee sodaatti ammoo isii waraqaan qabdu jaaniitti taphachuu malanii ammoo waan kana yoo seeraan jala deemnu taate irraa fuudhuu dandeenyaa jechuudha. Deemnee fi irraa fuunee fi deemnee waan kana haqasii akka baafnuufitti insha Allah i gargaarra keessaan fooloo meetam isin asirra jirti. Gurbaa kan Anwaar jedhu faayidaa achi kana bira jira jirti. Anwaar collee kan. Anwaar fooloo godhi lakkoofsa keessaan argan fooloo si godhan jira fooloo deebisi lakkoofsa keessaan argi yamkin tasii kasii waatsaabii ka qabu walitti hidha hangaan danda'u jechuun hin tattaafadhaaf galatooma. Thank you. Anwar follow godin burqa. Ye follow godee jira. Isillee waan dandeettu mana teettee booyuun qabdu. Ishi homa wanni isin fiddu hin jiru hin sodaa. Karaa mootummaa kanaan karaa irraa fuudhaniif kanaan bara furmaanni tokkichi hattan Suudinuyyuu furmaanni tasuma hin dhufu isiin hin hidhamtii gaafa kaane achi keessatti mataan isii hin jeeqama. Fayyaan argattuu kanaa mannaa mallaqa nyaachifneetiin hin qabsiifne jennaan silaan mallaqa nyaadheetu manuma qabsiisaa jedhe namichi tokko shortaadha. In qabsiisaa gaafa mallayni kun nuusni irraa yoo deebi'eef nuusni in hafaa mootummaa hafaa isiin jeeqamuu malee akka malee taatee ani waan akkanaa silaa ima dalaysiisaa dalagamuun danda'u wanni kun hin deebi'u isillee miidhama taatii sammuun isii hin tuqamaa hin danda'amuu jedhee jira namichillee. Karaa kanaatiin tasuma deebiin hin danda'amu jedhanii tura. Anwaar ani gaafii sirraa qabala. Shoortaan maallaqa ani baasuu qabuu nan danda'a namticha sanii maallaqa nuusa nan deebisaa garuu mataa ishee qeeqamuu danda'a. Guutuutti baduu qeeqamti moo irraa deebi'uuf nama qeeqa obboleessa kiyya waan hin taane namni namaan jedhaa bar. Maallaqni suniyyuu gaafa kana isiin hidhaa galtii gaafa kana isiin hin hidhamtii seera qabeessaa seeraan qabdu waan ta'eef hidhaa galtii hanga tokko nuusa kun hin dalagu asirratti hin dalagu tokko kan mucattii tanaa weeraraa jiru warra jecha akkanaa jettan kana jechuudha maali yoo jette fakkee dhiifama nama ta'e waan keessa jirruumi kuni waan keessa jiru waan hubataa jirruumi argaa jiraachi ilaalee akkaataa islaalee deemamu kana nan beekaa bar waan dhugaa jiru haasofnu malee mucaa tana maallaqa dhibba dhiisii
taa'ii boohiidhaa barkan jechaa jirta kun soba jechuudha laali. Isin yoo birrii ofii argattee hidhamte maal rakkoo qabaree biyya ofiititti galti ilmaan ofiititti galti. Jechi hanga danda'amu Dr. Asii waan ofiitii falmachuu qabda malee gatteetu harree diidaatti kannitee boo'uu qabdaati. Falmachuu qabda bar dhabdus argattus falmachuu qabda falmatanii dhabuu waan tokko. Maal rakkoo qaba yoo ofiitiif yoo duute maal rakkoo qaba birrii 52 kana. obboleetti dhagayana waan fedhe haa ta'u waggallee maa hidhamne jedhee waggaa lama sadii maa hidhamne jedhee kanatti fiddelee namitti amaaraa kaatu gadi bee suudii wayii waamee suudii wayii poolisitti bilbilee gaafate karaa safaaratti yoo isiin paasapoora qabaatte karaa saniin deema malee karaa kana hin dandeessu namichi ka jedhee kas poolisii gaafateetiin namichi akkas nuun jedhe safaaraa immoo gaafa dhadheetiin jennu namni nutti bilbilee gaafa safaaraan dhabuu gaafa lama ta'u dhadheetiin jennu safaara lakkoofsa kurnaffaa gubbarra baanee jara gaafatee wanta kana isiin iqaamaan qabdu indaganaa immoo paasapooraan qabdu wanti kun hin dandeessu karaa kenna hin dandeenyu yoo safaara waan siifin tokko hin dandeenyu naan jedhe deebi'een wayi taa'eetii gaafa nagaa qabaa yoo akka maan dhukkubne ani. Barani kan inni akka asli yeroo takka waasiin jedhu ila asli ila biyya kanatti safaaraan obboleessa kiyya nama dhukkubsatee lubbuun bahaa jirtu sitti ma dhugaa olii himna biyya kana keessa irra nuti nama dhukkubsatee lubbuun bahaa jirtu kootu fuudhu ettee siin fuutu safaaraan wallahi dhugaa olii himna akkam namni haasa'u yoo hedduu takka hin fuutu lolanii yoo san lakkoofsaa qabda naan qaba lakkoofsa namitti qabda naan ilaa asli dhageeffadhu akka amma diyaaspooraan achi teetteetiin akkana jetteetiin haasoitu kanaa miti dubbii warruma biyya kana keessa jiru beeka rakkina biyya kanallee warruma biyya kanatti beeka isinillee keessa jiraatanii turtan garuu kan duraanii san caalayyuu amma namni waliif hin birmatu sii galee warri waraqaa qabullee ta'e warra safaarallee ta'e nama kamuyyuu yoo gaafatteetti wallahi waan dhibba tokko sitti wannoo jedha sii galee akkana ta'e akkas ta'e akkana ta'e jedhee ayyumaan si jalaa badda sii galee. Ulmaanni maali jedhee akkana machi keessa jiru tokko ta'ee. Anamma kana furmaanni nama baran illee danda'u furmaanni kana jedhee garuu amurteessuu hin danda'u furmaanni kana jedhee garuu akka ani yaadutti tokkoffaa mallayni kun waan ta'e irratti fakkaatan sii galee maaliif yoo jette tokko mallayni kun giddiidha haatame beekii haata namichi jechuudha sii galee. Fuudhee irraa fuudhe gaggabsee. Uddee takabbarachuun adumaachooti daqiiqaa tokkitti dubbadeen boo hojiirra hin jiraa'e. Dubbadhu. Walumaa galatti akka usmiyya na dhaga'i. Abshii tartee wallahi ni qaaba dirattee istiraatu di alkanal kana jaruma nama nuti amma haraami meeqan biyya kanatti dalagaa namni dhiisa iyyuu sii galee. Mee asumaan eegalee jaraa dubbadhu asumaan. Asli amma wanti jedhamaa akkasin haasa'aa nuti asichallee baay'ee dhaggeeffannee fakkeenyaaf birriidhuma shamaraatu nyaatame jedhattanii. Mana madaamii jaarsi madaamii irraa fudhate riyaala 52 shaqaalarra. Haa ta'u iyyuu malee amma namni keenya baay'een isiin qaamaan qabdu maalloodha jinniidha jedhamaa miti. Waan hin baasiin dadhabe fakkeenyaaf waan hin qabatamaan beeku jira. Hin baasiin dadhabee nuungal kun giidoo keenya olii jennaan intali tokko akkuma kana miidhama wayii qabdi ture wallahi mootummaa suudii biratti iqaamaa tokko malee iqaamuma tokko malee waan barbaade gochisiisuu dandeessisiin nama kutannoo qabu taatee murannoo qabaannan nyaatamteeti taanaan fakkeenyaaf akkas iqaamaa jinniin barbaachisu bakka haqqii irratti fakkeenyaaf imbaasiin immoo jarri birriidhaan deemu yoo waa keessaa argatan malee deemuu hin danda'anu. Kan isii wanti barbaachisaan kutattee nama tokko collee yoo of duukaa qabaatte nama isii gargaaru tokko jechuudha. Nama tokkittii qofa isii barbaachisa nama kutannoo qabu. Isaa wajjin nattee waan barbaade gochuu dandeessu. Sana booda imbaasiin illee yoo birrii waa wacii kennaniif waan barbaadamuun gargaaruu danda'anii jechuu barbaadeta walumaa galatti. Baasii badhaa'in lakkoofsa kurnaffaadhaan ol baane hin dandeenyu jedhaniin indaganaa immoo karaa biraatiin nama na gargaaru tokko hin qabu waan tokkos naa barreessanii karaa kan jala naan jenne gaafatanii hin dandeenyu jalu jennaan biraa galeen. Obboleetti karaa si qabsiifnaan boo'isii hin jenne bar karaati kutadhuu himimmaan ofirraa xaragi dubartii jabduu ta'e gabba'i mudhii hidhadhu warri kun immoo warra dhukkubsatee ji walitti madaaliu yoo waa harkarraa qabaatte isaanuma keenya kanayyuu nami keenyayyuu anaahumaan taane jechuudha bar. Waa barbaaddachuudhaaf harka duwwaa namatti deemanii miti. Lammaffaa immoo nama qabu ati jette namuma kan keetittu achi keessa jira afaanumatti haasoftu kanaafi ganda dhaloota keetiiti warri achi kee jiru. Sittuu nama hawaasaa walitti dhufeenya qabne taatee nama qabu jettee boo'uu jirta malee nama muqiimootaa fi jabate atis immoo dubartii jabduu ta'isiin jedheera jalqaba kaase maallaqa kee argachuuf
akka ammaati bobboochee focorroqamtu kana hin ta'ini jabduu ta'ii siin jedhe waraqaa qabaattee qabaachuu dhabdee dubbiinii siin jedhee jira yoo jabduu taate arabni إلى immoo فايزة بالله عليك إلى فايزة فايزة مين أنا جاي واتكسيم فايزة إلى وانا كنا ورا إقامة قبوتين ملاي إسيني بربادة ما ورجتني جركنا بيجانا كذا تقول لك كرا إقامة قبوتين ملاي إسيني بربادة ما ورجتني كذبة دبي Matu Sulaiman. Enno Isam erga kajid danjiru afachu war jid danjiru. Isam ande gudonta. Bela da Sulaiman ibu biyan sirri jirta. Wallahi yo shortan sodatin intalon tu yo polisi ittifidde. Arabni polisi sodati haqa ofi hin furatti hin hidhamti biyyatti galti inuma yu namni miidhama qabu suudii keessatti gadhiifamu malaa Wallahi inuma hin hidhamtu iyyuu asiliyaa waan ijaa arge jira fakkeenyaaf waan sana asirratti dubbachuun barbaanne malee inuma hin hidhamtu iyyuu shamarri tokko fakkeenyaaf maadamtu maal isa taatu abbaa barbaade waan barbaade gochuu dandeessu. Dhageeffadha damooza dhooggatanii maali damooza dhooggatan ijaazaa fiduu didanii birri dhooggatanii gabbaasuu didanii dhaqeetumaan si itti dabalee dhufee gaazexatti firfirsee si gubeetiniin baaran dhufee baaran deemamu jaartitii gabbaaf ta'ee mana jala dhaqee itti ol dabalee uummataan gabbaasan ka waraqaa takkan qabu uummata kan goran arabni haqa keetti irratti wanta kan ta'u suudii keessatti gifaa bil karchallee jiru gifaa bal biyyabbaa keetitti galta baqa allaqe wanni ati riyaala 52 nyaachifte asirraa bootuuf takkan jiru isaam andi quxurxaaf katamache yoo gargaaruu dandeetta. Asli Isam kan banta. Isam keetar. Alle? Asitti arkitekturii. Mee andi ቁጥር ጻፍሽ ነው ኦኬ hinjiru barsanii fi እንጀራ ሲደወለ asli nuraus ala kulli alama wangotu obboleettiti yaadha muddiin faayidaa keessan dubbisi faayidaa keessan yaali fi hamma dandeettan dhiibaa anwaar foloosi godheera yoo didamee isiin jettee dadhabdee karaa seeratiin karaa humnaatiin dadhabdee Assalamu alaikum. Doktor akka dalagaa waan jiruuf. Isaam. Nagaa qabdu. Beeta kanarratti wanni beetee wallaalle garuu akka nu ataasisaa beennulillee akka garuu yaada kiyyatti illee. Alhamdulillah nagaa. Wanni kun yaada. Bii nagaa maatiin nagaa. In dandama jedhamu tasumaan dandayamu tasumaa mallee. Isaam. Asli si dhagaan jira. Aboo biyyaatti jirtu keessatti intalli dhalaa intalli biyya keetii riyaala 52 yoo saamamtu min yasarraa hinaante. Eenyu jalaa fuudhi. Jaarsa madaamiti. Riyaala meeqa? Riyaala 52. Xalabaan dhufte. Natti hiika waraqaa qabdi moo? Isam in qosin banati majhula wallahi qosan jiru mujula no indeed masale mucayo nama chiture hada ilman saditi wakas nama gudda beita aye namni ka ilman qabdu kana fi hada man namni ruza karanyate achiyo bubulte nama gudda tare tanga fasi amana suuditire akwa borci walbira wadira qabani birri walbira kaatani antem taqalle anile suudi turera amma iida gaddaa kanaaf ijaazaa gizee dhufan mucayyoon takka biyya iida mubaaraki gizee dawwattu mana ibalullee bitatee miliyoona lamaan manni hin jira asii binnaa bitadhuu tabiraatiin jedhan tanaa miti. Hayyee. Achumaan suni birri duraan dalagattee lafaa qabdu irratti riyaala 25 qabdi hiriyoota ufii biraa irraa nama lamarraa liqeeffattee miliyoona lamaan mana bitatuuf riyaala 52 haadha muddiin sun argitee mireessu xiqqoodha ta guddoo tanaan
haadha muddiin birrii tana nama amanamatti nama hawaala dalagu amanamatti biyya naa ergaa jettee itti kennat. Hayyee. Haati muddiin tun immootu isii gubbaa warra hawaalaa ergutu gala mana imaaraa isaan galan irra. Ol baatee gaafattee kunoo Kamaal Abdallaatuyyuu iqaamaa qabaa miti. Jalaa gabbuu tame Kamaal Kiingiin galchiramu. Akmal yookiin jalaa bu'e. Jalaa gara jettee miti. Kootu ki. Kallaan haati wannoo tuni haadha muddiin tanatti kennattee haati muddiin ol baatee warra hawaalaa dalagu kana biiftuu Kamaal ol harkisa warri murii tana qabdan. Haati muddiin tun immootu ol baatee warra hawaalaa dalagu gaafattee gadi buutee dadhabdee rafte. Namoonni ijaazat ture boqonnaa iidit ture. Ganama warri dalagaa itti bilbiltee amaartitti waliin bilbiltee boorsaa keessatti nagattee birrii mana dalagaatiin dhayxe. Akkasitti mana dalagaatitti birrii madaamin harkatti argitee jaarti humnaan harkaa fudhate. Kana fakkaata. Malee waan achitti dalaydee 50,000 walitti qabdee miti. Amaana namaatti harkaa fudhatan. Biyya kam jiraatti siin jechuun magaalaa kam keessa jiraatti? Jidda. Jiddaa moo? Bakka dalagarra bahuu hin dandeetti? Baatee amma mana ijaazaa teettee booyaa jirti. Hayyee lakkoofsa isiin haa kenni keessaan. Hin dandeetta kana? Hayyee lakkoofsa isiin haa ergi annan dubbisaan. Sima gubbarra jira bar mucaan ay keessa jira kunoo isiin bira jirtu Anwaar kan jedhamu kana bira jirti bar. Anwaar raqama ergiif keessadhaan fuula deebisiifi. Assalamu alaikum. Anwaar follow godi isaamin jiddaan jira. Walaikum salaam. Salaam alaikum. Walaikum salaam. Bari Kamaal galchama jecha kee dhagaa malee waan irra jirtanillee laalle maaltu jira? Hin dhageeffanne cukooti. Nama jaarsi warri dalagaa birrii irraa fudhate kaltasuun danda'ama majuulli kaltasuun madaami. Birriin guddoodhaan. Riyaala 52. Waggaa meeqa hojjettee? Dubbiin karaa waastaadhaan dhumata malee karaa seeraatiin hin dhumatu. Karaa waastaan nama guguddaa wayii yoo beeyne karaa saniin dhumata malee karaa seeraatiin yakka. Maallaquma kakkanaa kana harkatti qabatanii deemuun yakka beektaa? Fayyaa ta'e isaa. Si galee? Birriin kunin ulfa. Riyaala 52 kanu. Birrii guddaa wajjin yoo si qaban biyya kanatti qaddaa jedhamta bar. Asli. Wallahi. Kengi. Siapa kalian kamu kengi? Kengi sudah tanya tadi nati dawalina kain dubada nati dawalina tiko bizil asli. Kuni wani kesani namuma itidianu mari anne akata sistema jira. Suudi tu jira sistema wayi tu jira mari akana timi ababiyatu mai momali wana jedhan tokko tuwa kuni wala fumato jata media irra tontan me namni sun waliin dubbanna Anwar muitti raabani me Anwar oye namni mucaan kun illee sirriin jiru na fakkaate dubbimaan kun amansiisan jiru maal jetta sirrii jira moo sirrii akkamitti hin jirre sirrii jira jedhan maal nama rakkanne kuni Anwar na dubbisi nama kan jiru lamaanifu Kamaaliin qaba hayyee Kamaaliin qaba waan ta'eef isaami jaalati ma karara sikayaani isaami ani karara sikaya sinjeda kara wani kuitin furamu hayyee kamee ilaalla inshallah rabbi abaasu fi aqasi waa itti godhame waa hundaafu
Jamaan daadhii siree keessatti maam. Ammafi ani akka dhaamsatti waan tokko dubbatu barbaada. Egaa waan kana kaastanii mee muutii qabadha kadiino. Namni riyaala kuma kabajaa Networking qabu. Networking qabu. Baqara. Waan dhugaa dubbataan jiru saniif akkana networking darba. Isu hundeenneek. kuma 36 kuma akkas kuma 20 namarraa ugguran. Isam. Isam. Haramuddin. Asli xiqqoon eegi. Telefoona wayii dubbisan jira xiqqoon eegi asuma gubbaan jira. Hin bahu. Ufii asitti waliin dabalaa jirtani. Haramuddin. Ayyee hin dhageesse walumatti. Haramuddin. Halo. Hin dhagaya. Aboo boleettiitii haaqatee rabbi si haa galchu. Mucaan isaaf jiraniin gullee nama jabaa jiddaan jira. Faayidaaleen ijoollee jiddaan keessa jira nama baay'ee beektii nama waggaa dheeraa achi keessa turetti rakkoo fi bal'oo achi keessa dabarseef nama beeku. Kiingillee kun siistamii abbaan biyyaa itti namaa fuudhu jira Muhammad jira jedhe jara kana sadhiin karaa keessaan dubbisii xiqqoo yaali akkatee yoo rabbi si hire inshallah rabbi si haa hiru waan akkana kana dhuguma warri community hin danda'u nama araboota walitti dhiyaaturan arabaraan hin danda'ama yoo rabbi si laaffise si deebi'e xiqqoo yaali yookaan immootu obboleewwan kee akka si gargaaran si goona inshallah sagantaa si qabne riyaalli 52 sun mana amma isaa dhufaame osoo 5,000 ijallee walitti si qabani tole Inshallah rabbi si gargaara ishee. jabaadhu dalaydeetuma kafaltaa'umaa miti fayyaa qabaanna. Qarshiin kun niiraa Itoophiyaatti qarshii meeqa ta'a maallaqa guddaan ana fakkaata. Miliyoona tokko 800 biifti. Laa ilaaha illallah rabbi si haa gargaaru yaaboo. Nama tokkoon bita. Rabbi si haa gargaaru wallaahi haqa keessa. Daalacha akka osmiyyee kana hin bita. Ana sila akkas gootee jiraattee bar kaaka keetii kanaaf bajaajii takka bitee guyyaa bajaajii ofaa halkan isii ofuu qaba ture namitti sun. Maa hin dagalu. Yaa bobboleessi biyya kana ijoollee shaniiti waan ittiin dubbatni asli. Maa birrii waatee ture namitti hin tun jira malee tasii kennite san. Asli dhaga isitti ma ijoollee shan qaba nama si ofaa qaba waan ittiin dubbatni rabbitu ana silaa nama sitti dhufee dubbatu an ammallee namni nama naa dubbatee itti naseensi malee waan kanallee deeqatti seen dhukkuba ifan baasii deemee galee iyyuu udhaa inni hudhe kun dubbadhee hin danda'u lubbuu jaa kan dhiyoo dura dhukkuba amma dhukkubuu jammare malee ani namuma asuma gamaa gamana iyyateetumaan Abibti akkanumaan si fidan malee ijoollee natti bilbiltu wanni kun humna kiyyaa olii natti hin dawwalinaa jedhe ashi qabaajiidha hiriyoonni kee hundisi. Wallahi. Wallahi wallahi manani kubaan waan kan humna kiyyaa olii natti hin fidinaa jedheen akka waan an kadhee fidee Rabbi akkatee si haa baasu annama yaa'ii danda'u miti nama dubbii illee barbaadu miti kanatti dawwalaa ture hundaan hin danda'u jedheen. Abibti. Dhagaye natti mani yani. Barbaadu. Kadhee si fidee gorattare. Amma dubbii biraa dhiisi atti dhaggeeffatu. Rabbi akkatee si haa baasu. Sijjammari birrii guddaa eessaa dhufaree dhuguma kun akkamitti ati baramma nama sitti dubbatu ati maraattu bar osoo ana geettee birrii kan hunda qabattee mana namaa dhayxa dhamaatu. Wallahi ay dingata deemen ni bar tasa deemeni bariisaa namitti qabsi sijjammara waan birrii bara ati baay'ee rakkoo qabda bar rakkoo guddaa akkamitti namni birrii 52 qabatee mana madaam deema. Ega deeme hoo akkamitti ufima. Mina aynatu ana sanuu uftuuti nama sitti dubbatu miti jette. Aduu baro. Deemji. Basanii siin jenne yaani waan jenne ammaaf dhaggeeffatu obboleetti dhiyaate ammaaf dhiisi girrigirri dhiisi tokko fayyada. Sammuu ta'e qofadhu obboleettiti. Na aldiinik. Akkasitti nurraa boqonnaa nu fudhachiisa. Nama sitti dubbatu miti minaamin. Zarii qabdu jaarsa biyyaa qabda haadha qabda birrii namaa fuutee mana madaamin dhayxee asirratti dhuftee boottee nama sitti dubbatu miti. No, nama jaarsa qabu iyyuu miti namni jaarsa biyyaa qabu waggaa ati 25 guutuu akkasii waliin qabdu birrii arguu jedhanii jaarsa sun.
Usme guutaa akka carraanaa kannii maaltu jira seetan namni tokko yoo rakkate waan hunda dandee lolus hin qabu boo'us hin qabu. Ummata eega dubbiin isaa ummata gabbee ummata kana boo'ee ummata kana kadhatee ummata kadhachuu qaba malee maaliif lolaa yoo ta'e namni qarshii takka kennuuf hin jiru abbaa fedhe rakkattee yoo namaan lolte maaltu qarshii takka sii kan soo haqa keen keessii ba'uuf obsa qabaachuu qabda tasgabbaa'uu qabda akkasii malee akkuma lollolan hin ta'u sanifu rabbi haqa isii abaasuuf silaanii gargaara. Wabillahi ilkaariin kun waan ta'an durallee natti dawwalanii gilee meeqana dawwalanii dubbiin kun hin fakkaatu birriin kun guddaa namnummaan akkamitti nama na jiree wallahi amma ganama kana gilee meeqanatti dawwalan so Disi bakka disi asli rabbi akka keessa na baasu. Asli dubbiin baay'ee ulfaata dhageeffatu amma biyya arabaa kana keessatti mallayni haraamiin hedduu baay'atama arabni fakkeenyaaf osuma karee dalagullee mallaqa rees hin kennitu yoo baatii fixxee mallaqa naa kenni jetteen baatii taan sii kenna faa jedhee baatii lama sadi dalagee namni kennuu fi yoo didde kalaas yoo ati gaafatteetu wanno balbala zaabaa duratti na eege gaafa guyyaa qiyaamaa sin jira beektaa halkan guma dhiirri amma halkanuma gumaa baafatee reenuma isaa sadii afur halkan ciree ajjeeseetiin biraa deema sii galee bakka san booda arabni waan akkasiitti hin deebitu malee baddeetiin jirti biyyattiin obboleessa akkasii miti biyya arabaa kana halkan akkattu Riyaala shantamii lama jechuun baay'ee ulfaata wallahi. Sila gizee Asli ila maaltu jira sitti fakkaate si'a tokko riyaala 52 karaa hawaalaatiin ergachuu hin dandeettu hin erganiis si'a sadii qoqqoddee ergita maallaqa guguddaa akkanaa kana si galee akkanatti fakkaatutti immoo arabni kamiyyuu mana isaa dalaynaan boorsaa kee banatee ilaaluudhaaf mirga qaba jedhee hin yaadu hin godhanis jedhee hin yaadu si galee waa baay'eetu jira asi taaktika baay'eetu jira isa dhugaa yoo ta'e mee namtichuma kana lakkoofsa isaa hin qabdi isa bira dalaybiimi nu haa kennitu rakkoon qabu nama biraatiin gaafachi dhugaa yoo ta'e warra iqaamaa qabu gaafatuu hin danda'a akkaataa mallayni kun itti fuudhame yoo dhugan hin gaafannaa rakkoon qabu lakkoofsa isaa nuuf haa kennitu ammallee mumkin jalaa baduu danda'a baduu dhabuu danda'a beeytani ammallee mucattiin gizee suutaan gaafatu walitti aalsitee hururreessuu mana wannoon gootu dubbii addaan nu baasuu dide baddu dubarra suuta haasa gizee hin jedhu didaa turte karaa keessatti alaa kullaan obboleettiiti yaa rabbi akka keessi yaa baasu haqa kee rabbi si yaa baasu. Mallayni kun guutuun badee mucattiin akkamitti deemtee mana galti qoy maal achitti iyyiteetiniin u'u jettee yeroo san achitti shuftaan itti dhuftee fuuti maal rakkoo qaba karaa shaaraa gubbaratti gabbaate. Akaisi sila yeroo sanuu argachuu dandeette si galee achumatti waan taa'e taate namittiin yoo xiqqishoo isii sammullee sirreen jiru na fakkaata jechuudha. Asli ila arabni maal sodaata yoo naan jette seera sodaata biyya kana keessa.